Fanu maddeen alaatii qabadhetti yoon darbu wancaa Carabao England arganna marsaa sadaffaa wancaa Carabao Englandin kaleessa Liverpool fi Chelsea morkattoota isaanii injifataniiti jiru. Liverpool goolii 2-1 Southampton injifatu. Alexander Isak fi Hugo Ekitike gooliiwwan injifannoo garee Arne Slot galchaniiti jiru. Gooliiwwan kanneen kan mijjeesse Federico Chiesa kan Isak akkasuma kan Hugo Ekitike jechuudha. Goolii 2-1 Liverpool kan injifate marsaa itti kan darbe. Ekitikeen daqiiqaa 86 irratti kaardii akeekkachiisaa lamaan kaardii maadhaan dirreedha baheeti jira. Taphni biraa kaleessa taphatame kan Lincoln fi Chelsea gidduutti taphatamedha. Chelsea dufamurraa ka'uudhaan goolii 2-1 Lincoln injifateeti jira. Gooliiwwan injifannoo Chelsea Tariq George fi akkasuma Bonanateedha kan galche. Kaleessuma Fulham goolii 1-0dhaan Cambridge United injifateeti jira. Barnsley dirree isaa irratti kilaba Premier League Brighton and Hove Albion galchii walakkaa Darzana goolii 6-0dhaan kan mo'ame. Huddersfield Town Manchester City akkasuma Tottenham Hotspur Doncaster Rovers waliin har'a taphoota jajjaboo taphatamanii fi eegamanidha. Qabxiiwwan taphoota La Liga Spain kaleessa galmaanitti on darbu. La Liga Spain torbee jaafaadhaan kaleessa taphoonni 4 yoo taphataman dursaan La Liga Spain Real Madrid ammallee injifannoodhaan itti fufeeti jira. Galchii 4-1 dirreetiin Levante mo'ateeti jira. Gareen Xavi Alonso taphoota 6 torbee jalqabaan injifachuudhaan dhibbeentaa dhibba imala injifannoo isaa itti fufsiisuu danda'eeti jira. Kaleessa gooliiwwan injifannoo Real Madrid kan galchan Vini Junior goolii 2 galchee jira. Penaltiin daqiiqaa 64 irratti taphan daqiiqaa 66 irratti galchee jira. Waliigala tapha torbee 6tiin goolii 7 isaati Mbappeen galchuu kan danda'e. Vini Junior goolii hawwatu sarar penaltii ala daqiiqaa 28 irratti galcheen dursa qabatanii akkasuma Montanoon daqiiqaa 38 irratti goolii biraa taphataa galcheedha. Kanaanis galchii 4-1 Levante injifachuu danda'aniiti kan jiranii. Taphoonni biroo kaleessa taphataman Sevilla dirree fi deeggartoota fuulduratti Sanchez Pizjuan irratti jechuudha. Dirree isaa irratti Villarreal goolii 2-1 taphni Athletic Bilbao fi Girona goolii 1 gita kan xumurame. Har'a Hetafen Alaves waliin akkasuma Atletico Madrid Rayo Vallecano Real Sociedad Mallorca waliin kan taphatan taphoota torbee jaaffaa La Liga Spain gidduutti qophii isin affeera. Qophiin keenya badhaafama Ballon d'Or Ousmane Dembele irratti kan fuulleffatu ni ta'a. Kan qopheessi Farraa Jaambooti dhageenye walitti deebinaa yaada keessan 83-30 irratti nu biraan ga'a. Kana booda kan isaa xumurameera jedhaniiru. Miidhama koo ilaalanii natti kolfaa turan. Uumama akka buqqee salphaatti cabu kennaa addaa qisaasa'e naan jedhaniiru. Garuu waan isaan hin argine tokkotu ture. Halkan ani qofaa koo boo'aa ture. Halkan dhiphinaa sana maaliif boossa jedhanii sa'a tokkollee namni naaf kennamu yeroo dhabame yeroo ani harka kennuuf sa'aatiin tokko hafe san kun badhaasa Ballon d'Or qofaa miti. Mallattoo bayyanachuuti. Mallattoo injifannoo isan hirriba malee bule kunoo akkasittan iddoo kabajaa guddaa kana dhaabbachuu danda'e argitaniirtu. Badhaasni kun baay'ee ifaam garuu imalli milkaa'insa koo dukkana keessa ijaarame. Kanaaf akkas jechuun barbaada. Warri gaafa addunyaan fuulanarraa naanneeffatte na waliin dhaabbattan galatooma. Warri miidhama koo ilaaltanii narraa gortan isinis galata qabdu. Sababni isaa akkan jabaa namaa ta'u hundi keessan ga'ee keessan baataniirtu. Badhaasa Ballon d'Or bara 2025 Mazur Ousmane Dembele badhaasa booda karaa miidiyaa hawaasummaa dhuunfaa isaan katabe. Qophii ispoortii kanaan kufanii ka'uun fiixee milkaa'inaa dhandhamuun akka danda'amu kan mirkaneesse Ousmane Dembeletu isiniif dhiyaata. Taphataan sarara fuulduraa kilaba PSG garee biyyaalessaa France Ousmane Dembelen taphattoota kubbaa miilaan uumamni kennaa addaan faaye keessaa tokko yoo ta'u garuu akka yaadame osoo hin ta'in garba guddaa kufanii keessaa ba'uun ulfaatu keessatti kufee yeroo tokko taphataa qaalii addunyaa jedhamees ture. Hundinuu ni darbe. Ousmane Dembeleef kubbaan miilaa nagaa walitti dhaammachuuf yeroon yaadames ture. Kadhannaan harmee isaa garuu ilmi ishee galmaa ganamaa isheen yaadde osoo hin geenye
karaatti akka hin hafne amante waltajjii addunyaa irratti mirkanaa'e. Dubbiin isaa akkasiin maatiin lammii Afrikaa lama Firaansiitti wal argan abbaan isaa Maalii haati isaa immoo lammummaa Seenegaalii fi Mooritaaniyaa qabdiin ijoollee sadi waliin horatan. Ta'us abbaan isaanii ijoollee sadi haadha irratti dhiisee deeme. Harmeen Osmaan Dembeelee Faaxumaan garuu dubartii jabduu harka hin kennane akka taate imala mucaa ishee hanga badhaasa Baalaandooritti mul'ifte itti cichitee ilmaan ishee guddiftee. Yeroos Osmaan Dembeeleen guyyaa tokko taphataa cimaa addunyaa akka ta'u umurii 6 eegaltee akka abdattu himaa turte jedha gabaasni The Guardian nama dhiyoo isaa irraa odeeffadhe jedhee gabaase. Namni Kaamaraa jedhamu bara 2012 jalqaba Osmaan Dembeelee waliin wal arge tokko akkas jedhe. Harmeen Osmaan Dembeelee Faaxumaan ilma ishee umurii 6 eegaltee boru iddoo guddaa akka ga'u amantee akkasiin magaalaa Vernon irraa gara eessuma ishee magaalaa Reenes keessa jiraatu booda bakka bu'aa Dembeelee kan ta'e Baadoo Saambaagwee nama jedhamutti geessitee jedham. Sana booda kan ture seenaa ta'e jechuun imala isaa ibse. Reenes keessatti sadarkaa umurii garagaraan taphachaa kan ture Dembeeleen bara 2016 Boorsiyaa Doortimundiif erga mallatteessee ga'umsa inni mul'iseen kilaba Kaatalaan Baarseloonaa booji'ee paawundii miiliyoona 100 miiliyoona 35 ol itti ba'e kaampinuu ga'e. Ta'us maallaqni guddaan itti ba'e miidhamnii fi hawwiin warri Baarseloonaa yoo isa mallatteessifatan eegaa turan daandii gadi lakkisee. Osmaan Dembeeleen Baarseloonaa keessatti yeroo taphaan dabarse caalaa miidhamaan kan dabarse irra caale. Yeroo garagaraa 14 miidhama maashaa isa mudateen guyyoota 784 ol dirreerraa fagaateera. Taphataan addunyaan eegde miidhamaan liqimfame Baarseloonaa keessatti mallattoo namoota dadhaboo kan yeroon iddoo shaakalaatti hin argamne jedhame boodarra garee keessaa qofaatti baafame. Miidhamnii fi qofummaan kan itti cime Osmaan Dembeeleen haala kana keessatti araada baay'ee keessa seene. PlayStation yookaan ammoo geemii garagaraa taphachuu, dhugaatii hin heeyyamamne dhuguu, soorata taphataa kubbaa miilaaf hin taane soorachuu waliigala amala badee. Harmeen isaa garuu kana hunda keessatti abdiirraan kutannee bira dhaabbattee ni gorfatte. Bara 2021 ammoo Osmaan Dembeeleen lammii Morookoodhaa Rimaa Eedboochii waliin gaa'ila godhatee jijjiirama guddaan jireenya isaa keessatti uumame jedhama. Bara 2023 Baarseloonaan gargar ba'ee gara Paark di Piriis kan qajeele Dembeeleen bara jalqabaa PSG keessatti itti ulfaatus leenjisummaa Luis Enrique fi amantaa hooggantoota PSG'n namni kufe jedhame tarree jajjabootatti maqaasaa katabe. Bara darbe PSG'n waancaa Champions League Awuroopaaf liigii Firaansii dabalatee waancawwan 4 yoo fudhatu goolii 35 galchee kubbaa 16 mijjeessuun PSG'n seenaa isaan waancaa Champions League Awuroopaadhaa akka injifatu gaheen cabaate. Keessumaa Kiiliyaan Mbappeen PSG gadi lakkisee Real Madrid mallatteessuu wal qabatee Osmaan Dembeeleen PSG keessatti taphataa murteessaa akka ta'u gargaare jedhama. Ta'us amalli Baarseloonaa keessatti barate gara Firaansis waliin imaleera. Leenjisaan PSG'dha Luis Enriqueen murteen tapha Champions League Awurooppaan Arsenaal waliin taphatan irratti fudhate garuu guutummaatti jireenya Dembeelee jijjiireen. Enriqueen Dembeelee akka barbaadu itti himin. Kana booda ati nama Baalaandoor injifachuu danda'u. Kana booda amala kee sirreessi. Kan sirraa barbaadu of jaaladhu goolii argatte galchi jedheen. Akkasiin Dembeeleen milkii osoo Kiiliyaan Mbappee fi Erling Haaland dursanii ni argatuuf eegan dursee milkeesse. Badhaasa booda harmee isaa waliin waltajjii badhaasni itti kennamu irratti kan ba'e Dembeeleen kuni badhaasa koo qofaa miti kan harmee kootiiti. Ciminaa fi jabina keen tarree taphattoonni ciccimoon dhaabbatan irra dhaabbadhe jechuun miira imimmaan galateeffate. Hiriyoota koo guyyaa rakkoo sana na waliin dhaabbatan keessumaa Lionel Messi fi Andre Iniesta baay'een galateeffadha jedhe. Luis Enrique fi pirezidaantiin PSG'dha Nasser Al-Khalifa lamaan keessan isin akka abbaa kiyyaati jedhe. Abbaa mul'ataa koo Lionel Messi fakkeenya taasifadhe. Kunoo badhaasa Baalaandoor injifachuun koo badhaasa kana isaaf kennaanaaf yaa ta'u jedhe. Osmaan Dembeelee fi haati isaa Faaxumaan badhaasa Baalaandoor kana qabachuudhaan Senegaal daawwachuufis karoora qabu jedhameera. Really clever clip. OBN irraa odeeffannoo ispoortii roobii ganamaatii kan caqasaatti jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo Serie Italiitiin kaleessa taphni tokko taphatamee jira. AC Milan goolii 3-0 Lecce mo'atee jira. Santiago Jimenez, Nkunku fi Christian Pulisic
taphattoota gooliin injifannoo AC Milan galchanidha. Gama Licheetii daqiiqaa 18 irratti Jamil Saibert kaardiimaadhaan ba'uun garichi garaagarummaa goolii amma kanaatiin akka mo'amu sababa ta'eeti jira. Har'a Parmaan Spezia, Veronaan akkasuma Venezia, Comoon Sassuolo waliin kan taphatan taphoota torbii afuraffaa Serie A Napoliin qabxii 12 dursaa jira. Juventus 10, AC Milan 9 qabachuudhaan sadarkaa 1-3 jiru qabataniiti jiru. Noni Maduukeen miidhamee jira. Taphataan sarara qarqara Arsenaal Maduukeen egaa miidhamaa isa mudateen ja'a lamaaf dareeraa ni fagaata jedhameeti jira. Taphataan kun egaa bara kana jijjiirraadhaan gara Arsenaal kan makame taphattoota jijjiirraa ganna kanaatiin Arsenaal mallatteessanii fi ga'umsa gaarii mul'isaa turan keessaa tokko ture. Maduukeen amma miidhamni isa mudatee ji'oota lamaaf dareeraa akka isa fageessuudha kan gabaafame. Odeeffannoo amma waldaan aksiyoona Premier League Itoophiyaa baaseen taphoonni Premier League Itoophiyaa kan bara 2018 onkoloolessa 8 jalqabamuun isaanii ifatee ture. Amma immoo sagantaan yookiin carraan kilaboota 20 boru akka ba'uudha kan himame. Kanaanis boru kilaboonni liigichaa 20 carraa isaanii kan dorgommii sagantaa taphaa isaanii kan baran ta'uu isaati kan odeeffanne. 83 irratti yaadni isin nu barreessa.